dubartiin kun maqaan ishee Beetiidha. Beetiin rakkoo guddaa keessa galuuf jirti. Namni ta'e wayii ishee ukkaamsee iddoo tokkotti itti cufeera. Karaa achi ittiin miliqxuun ammoo waan qabdu hin fakkaatu. Beetiin umurii 18dha. Abbaa fi haadha ishee waliin jiraatti. Garuu abbaa ishee waliin haala gaariirra hin jiran. Abbaan ishee namicha kana. Nuti immoo seexana jennee waamnu. Sababni isaa hojiin inni raawwate seexanni nuu akka isatti hinaafu isa taasisa. Seexanaa fi Beetiin yeroo hundaa akkuma wal dhabanitti hariiroon isaanii ammoo baay'ee jibbisiisaa ta'aa dhufe. Garuu guyyaa tokko wanti kun nu ga'a jedhee murteesse. Eenyu? Seexanni jechuudha. Innis gara Beetii dhufee Beetii waan tokko gara mana garjallaatti hojjechaa jira na gargaaruu dandeessaa jedheen. Isheenis tolee jettee wajjin adeemte. Garuu akkuma isheen gadi buuteen achumatti qoricha of namaa wallaalchisuun ishee ukkaamse. Isheenis battalumatti of wallaalte. Sa'aa muraasa booda yommuu isheen of beektutti mana lafa jalaa keessaa iddoo dhoksaa tokkotti hidhamtee turte. Iddoo kana ammoo seexana malee namni beeku tokkollee hin turre. I think seexanni hojii konistirakshinii kanarratti baay'ee cimaadha. Mana garjallaa keessatti isa underground jennu san keessatti iddoo ta'e wayii ijaareera. Sa'aa muraasa booda innis hin dhufe ishee ilaaluudhaaf jechuudha. Isheenis maaf asitti na hiite maaloo ganna dhiisii jettee kadhatte. Inni garuu tole isheef hin jenne. Achumatti ishee dhiisee ishee biraa deeme. Bakka isheen itti hidhamte kun baay'ee xinnoodha. Garuu haa ta'uyyuu malee jiraachuuf inuma ta'a. Kutaa nyaata bilcheessan qabaa. Iddoo ciisichaa 2 qabaa. Achiin ammoo mana ficcaanis qabaa. Baay'ee xixinnoodha. Garuu haa ta'uyyuu inuma jiraachisaa jechuudha. Garuu guyyoota muraasa booda haati Beetiin akka mana keessa hin jirree fi akka baddeertu ni hubatti. Achi deemtee seexanaan Beetiin eessa jirtii jettee gaafatti. Seexannis intala kee amala ishee akkuma beektu isheen namaan ajajamtu manaa baatee baddeerti. Garee kalti jedhamu tokkotti makamteertidha. Maal akka inni ta'e hin beeku garuu garee wayititti akka makamte. Gareen kun immoo garee waaqa tolfamaa waaqessuu akka makamteertu ishee amansiisaa jechuudha. Isheenis akkamitti Beetiin kana gooti jettee aaruu jalqabdi. Garuu akka intalli ishee manuma ishee keessatti akka hidhamtee jirtu waan beektu tokkollee hin qabdu jechuudha. Seexanni yeroo kanarraa kaasee Beetiin achuma keessatti akka jiraattu achuma keessatti ishee dhiisuudhaaf murteessaa jechuudha. Yeroodhaan itti deddeebi'ee wantoota ishee barbaachisu, wantoota akka nyaataa, wantoota akka uffataa, wantoota ishee barbaachisu isheedhaaf dhiyeessuu jalqaba jechuudha. Kana qofas miti. Irra deddeebiidhaan ishee ni gudeedas ture. Akkaataa kanaan waggoonni 5 darban. Garuu Beetiin ammallee achuma keessa jirti. Yeroo hedduu inni ishee irra deddeebi'ee gudeeduu isaarraa kan ka'e Beetiin ni ulfoofte jechuudha. Yeroo jalqabaatiif intala deessi jechuudha, dubartii deessi. Ammallee waggaa tokkoon booda ni ulfoofti. Ammas ni deessi. Ammas waggaa tokkoon booda ni ulfoofti, ni deessi. Isa sadaffaa kana garuu seexanni maal gochuudhaaf murteesse? Ol baasee ofii isaatiin guddisuudhaaf murteesse. Garuu akkamitti? Akka haati manaa isaa isa hin shakkineef jedhee daa'ima kana fuudhee balbaluma mana isaarra kaaya jechuudha. Achi booda Beetiin daa'ima raasatti ulfooftee daa'ima deessee balbala irratti nugattee jedhee seenaa sobaa uumee haadha manaa isaatti himaa jechuudha. Haati manaa isaas daa'ima kana ammoo guddisuudhaaf murteessiti. Ammas waggaa tokko booda Beetiin ni ulfoofti. Si'a 4ffaadhaaf jechuudha. Ammas seexanni daa'ima isa kanas ol baasee guddisuudhaaf murteessa. Ammallee akkuma duraa seenama wal fakkaataa haadha manaa isaatti himee ishee amansiisee akka isheen ammallee guddistuuf ishee amansiisaa jechuudha. Akkaataan kun waggootaaf akkanumaan itti fufe. Beetiin achuma mana lafa jalaa keessatti daa'imman 7 deessi. 7 keessaa tokko ciniinsuu irratti jalaa waan du'eef waliigala daa'imman 6 deessi jechuudha. 3 achuma Beetii waliin gara underground isa jennu gara lafa garjallaa keessa jiraatu. 3 ammoo seenaa sobaa seexanni uumeen haadha Beetii waliin
gubbamarratti guddatanii jechuudha. Isaan undergroundii keessa jiraatan keessaa isheen hangafa dhalatte amma umurii 19 taateerti. Garuu guyyaa tokkoofillee ifa aduu argitee hin beektu. As keessaa bahuudhaaf abdii tokkollee waan qaban hin fakkaatu. Because namni tokko dhalatee waggaa 19 muluu ifa aduu hin argine jechuun abdii waan qaban hin fakkaatu. Garuu yeroo tokko isheen hangafaatuun baay'ee majennaan baay'ee dhibamti. Dhibee isa du'aa fi jireenya gidduu isa jennu san jechuudha. Baay'ee dhibamti. So yeroo seexanni gara garjallaatti isaan ilaaluudhaaf gara gadiitti bu'u beetiin akka inni ishee hospitaala fiduuf baay'ee majennaan baay'ee kadhatti. Seexannis tole jedhee dhoksaatti osoo namni tokko hin argin gara hospitaalaa ishee fiduudhaaf murteessa. Zan gara hospitaalaa ishee fide jechuudha. Akkuma sila isiniin jedhee baay'ee dhukkubsachuu ishee irraa kan ka'e koomaa keessa galteerti. So doktoroonni gara seexanaa deemuudhaan meedikaal riikardii ishee argachuu hin dandeenye jedhaniitti himan. So innis meedikaal riikardii ishee dhiyeessuu hin danda'u. Sababni isaa akkuma beeknu isheen lafa jala guddatte waan maqaa isheetiin wal qabate tokkos hin qabdu. So haati ishee eessa jiranii jedhanii gaafatan. Yeroo kanatti haadha ishee bakka isheen jirtu hin beeknu manaa baatee baddeerti jedhee itti himaa jechuudha. Yeroo kanatti doktoroonni gara poolisootaa bilbiluudhaan meedikaal riikardii isheetii fi haadha ishee akka isheef barbaadan poolisootatti himuu jechuudha. Yeroo kana poolisoonni beetii barbaachatti ka'an. Miidiyaa garaagaraa irratti ergaa isheedhaaf dabarsuu jalqaban. Ergaa akkam jedhu intalli kee baay'ee dhibamteerti. Meedikaal riikardiin ishee amma sa'aatii kanatti baay'ee ni barbaachisa. So bakka kamillee yoo jiraatte amma intala keetiif argamuu qabdaa. Yeroo kanatti beetiin underground san keessatti TV xiqqoo tokko ni qabdii turte. So ergaa kana ni dhageessi. Yommuu seexanni achii deebi'ee dhufu baay'eema kadhatti. Waan tokkos hin dubbadhu atummaan qofaan achi nageessii jettiin. So innis waan tokko akka isheen hin dubbanne waadaa erga galchisiiseen booda ishee fi daa'imman lamaan achi jalatti hafan qabee gara hospitaalaatti geesse jechuudha. Daa'imman lamaan yeroo jalqabaatiif aduu fi addunyaa nu beennu kana ijaan kan argan gaafa inni hospitaala fiduudhaaf ishee gadi baasu jechuudha. So akkuma isheen hospitaala geesseen poolisoonni erga doktorootaaf isheen ragaa barbaachisu kenniteen booda ishee to'annaa jala oolchanii jechuudha. Sababni isaa mirga daa'immanis arbuu fi wantoota kana fakkaatan jedhanii jechuudha. Garuu isheen akkuma seexanarraa adda baateen wanta jiru dhugaa jiru hundumaa poolisootatti himte jechuudha. Yeroo kana poolisoonni baay'ee marifatan. Namni hundu dhuguma kun waan nama rifachiisudha. Namni hundu baay'ee rifate. Beetiin waggoota 24f achi lafa jalatti abbaa isheetiin hidhamtee jiraachaa turteerti. Yommuu achi jalatti hidhamtu waggaan ishee 18 ture. Yommuu achii baatu ammoo waggaan ishee 42 ta'eera jechuudha. Kana qofas miti. Yeroo 3,000 ol akka ishee gudeedeeru poolisootatti himte jechuudha. Battalumatti to'annoo jala isa oolchanii innis waan godhe hundumaa ni amanee. So hidhaa umurii guutuu irratti faradamaa jechuudha. Nuti suuraan isaa inni sirriin. Oduun gammachiisaan garuu isheen dhukkubsataa turte sunis ni fayyitee beetii fi ijoolleen ishee hundinuu jireenya noormaalii jiraachuu itti fufanii jechuudha. Kun hundinuu kan ta'e Oostiraaliyaa keessatti. Kun Miiftaa baayogiraafiidha. Seenaawwan dhugaa kana fakkaatan argachuudhaaf fooloo, laayik, sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaan affeerraa keenya baay'ee.